Joya. Akamotan. Kanani ati leona berada bete chuda sembusa jalan siama sashi kota saga sera ara noma tu sina fira soldado bare do kamantan Meko murishe be animo ese kura shan aquí Entra. Tecate. Ma, te caro. ¿Cómo? ¿Ya esa? Esa na bare esa agesare e garatu kadatu. Anne tenaru aware. Se ha vero Marela Angela di Carrara na kabali? Mal kabare Isa se wagga ko shani lantari. Anafo. inni biyya kanatti jiraataa ture biyya alaa deebee dhufe waggaa jaha dura xaafisaa jala gubani boo'ee Bumbo. Es jaarsa kuni. maal jaarsaa ijoolleeti buduruudhaaf jettu moo daa'ima maal Sino? tokko magaa qariiboo negarna ila paur ko isala budu ko kanata dara budu ko ran osi kuni garuu baay'eedha keessa seenetti dhaakumoo yaake akka guddattu godhi kan jaarte jedhe mucaan silaa inni na arrabsaa guyyaa guyyaati Intala wagga ko shani kabasi kenna. bakka nan fudha fuudhi baajaajiin qabaa garuu gommaan qabdu gommaa nama bichaan qabdu malee baajaajiin gommaa jaartuutti siini bakka yoo gommaa naa bittanii hojjennee jiraachuu dandeenya Sangasi kennu cimdi. qotaa danda'e Ngottu dandeesse. sangaasaa nan gurgura rakkoon qabu waasiilee gudiin dhufe jaraa gurguratta isaan kana gurbaan isaan kana nu argee jina ufte ko feram ke waan ani ittiin adeemotu kaakana abi timora fidda kana beek isa maasee gaabii eeka isii eebbisu kaleessa ollaa koo gaabii miccanii afanii turan haateen fidaa gaabii boobaa haateen isinii bidaa ilaalanii koo isaan ilaalanii jirani Ollaa kooti gaabii tokko bichanii ala afanii jiru. Isan hatee isinii fidaa sin. Maal gaabii annaa tuffanna ishi naxalaa hin danda'amu miti aadaa miti aadaa keenya miti gaabii isaan fidaa ani fi jechaan itti kennina uummata keenya baratu Ananga. siqaa maarsi balaa baanni nuta Isaa'oo maal argitan? isa maala gareen qaaqoo isa jechaa farisatti kenne ataade isaan jedhani Laaki qaabdaas laaki yoos kan biraan dhaqe ishiin eeggadhu waa qaban laaki jiruun yoo jiraate waan itti bultu yoo jiraate maa inni
Wanti si dadhabsiisu. Gaaffii tokko sin gaafatu. Inni gurra urattan kun maali? Gadaa. Gadaadha. Malee ajjeesaa miti. Haaqni nama ajjeesu. Lakki nama miti. Amma biyya keenyatti ani Wallaggaan gaafa namni leenca ajjeesu, qeerransa ajjeesu, ajjeesaa sana gurra urata. Achitti. Isaaf inni sin gaafadhe. Lakki keenya gadaadha malee Isaan luba. Luba miti. Luba. Isaan luba. Mana hidhaanii ture achirraa baasanii malee. Isin Akka tasaa lakkinaa jiru. Ayi yaaduma hinaa jiru. amma isaan abbaa gadaa jedhe. Tiktokii waan jedhamu jira. durba wayii. Durba miti. Aara durba ajjeesee miti. Lakki ajjeesee miti. Buttee jechaa fayyadu. Lakki. Tumtuukiin kun maal jedhama? Tiktokii akkuma televezyiinii isa moobaayilii irratti ilaalanii jiraatu. Isarratti waan ta'e dubbadde. Sanaanii. Qarratan jecha. Dubbii bara kanaa lakki. Achi gallaani narraa baasanii malee. Amma biiraan asitti banamaa jira. Biiraan sun amma torban lama booda oomisha jalqabaa jedhanii. Gaafa sana araqee farsoo kan hin himnamu akkam goona. Isa addisiisana dhugna. Isa addisiisana dhugna. Biiraan keenyaa jedhama maqaan isaa. Biiraa jedhama. Isa curruuqsifna kaa. As kunu. Asumaan kunu. Amma sanatti xallaa keenyaa dhugna. Amma sitti xallaa keenya. Isa keenyaa Gaafa sun jalqabe immoo keenyaa dhugna. keenyaa dhugna. Akka dhageettu immoo warra as jiran kanaaf ollaa waan ta'eef gatii rakka isaan isinii kennuudhaan. Moo maal inni waan sana tokkichuma. Lafichis kan keenya gubbaadha. Amma afaffaa duraa kana numa tola numa baasu isa boodaa waa qabdeef. Isa booda rabbitu beeka. Garbuu kana oomishuun dagatina. Garbuu baay'ee nama fagootti hin gurgurattan. Asumatti hidhattanii gurgurtan. Dhuguma inni. Akka nama dhageettis galabaan achi keessaa ba'e farsoo sana keessaa bahu biiraa sana keessaa looniif ta'a. Inni Amma gurguramaa jira. Saawwaaf ta'a. Gurguramaa jira. Horii baay'eesiti. Horiif baay'ee ganaafi Battala horii bittanii horii aannanii ituma faayidaan. laattanii ittiin gabbistanii. Garuu amma fakkeenyaaf jechuudha. Amma atalaasa guddu galii jechuudha. Machaanii qe'ee nama biraattiin seenanii. Kana booddee sangaan qalamni sin machoofte jechuudha. Ani garuu jechuudha. Farsoo 4 ኪሎ ፈርሶ እንዳለ ኮሪደር ተሰርቷል። የበፊት ቤት ፈርሷል እንዳለ ሁሉም ፈርሶ ባይን ጃላታ ዋንም ጋሪ ነው እንጀታ ጅሩ ማንጀ Amiin. Mee waaqa nu kadhadhaati. Karaa deemna. Waaqayyo gufuu isinirraa dhoobu. Makiinaan isiniin hin gufatin. Waaqni nagaan alamiin iddoo baatan isin haa qaqqabsiisu. Nagaan gara dhumaa rakkoon. Wasiilee jedhaa ka ilma keessan isachi waan eebbite. Ol jedhaa ka. Ol jedhaa wasiilee. Taaluma jedha. Namaa miti. Yaa waa galata. Yaa Rabbi galata. Uumaa waaqaa galata. Guyyaan sanbataa galata. Yaarti Rabbii galata. Yaa waa galata. Amaanurraa dhoobu. Amaanurraa dhoobu. Kan bahee nagaa naagaa. Inni daandii deemu makiinaan isaan gufatu. Waan ulfinaa kennu. Biyyataa nagaadha manaataa nagaatti nagaa naagaa. Nagaa naagaa. Nuun nu haa jiraatu. Nuun yu harkisu. Biyya nagaa haa ta'u. Biyya alamii haa ta'u. Biyya badhaadhaa haa ta'u. Kan qotanne nuuf haa maru. Kan tifkanne nuuf haa horu. Amaanurraa dhoobu. Alamiin wata deema. Daandiin karaa hundaan bahe. Bishaan kan duratti dheebonnu kunoo qeedha waraabbannee mangistiin nuu baatee dhugna. Ammas yaa Waaqni nutti hambisu. Nutti hambisu. Alamii nutti hambisu. Alamii nutti hambisu. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u. Biyya badhaadhaa haa ta'u. Oromoon haa jiraatu. Aamoo. Nagaan sin haa galchu. Nagaan sin haa galchu. Isin hafeerree galla.
Naaf kalchaa yaa Waaqabeet yaa Waaqabeet iddoo nagaa tollee iddoo nagaa nu bulchu harka mucucaatu nu baasu amman abbaa tokkotti aree dhalu yaa Waaq nu baasu yarri kun nuu kadhaadhaan Waaq nagaan isin haa galchu nagaan isin haa galchu makiinaan isin hin gufatiin alamiidhaan Waaqni Addis Ababaatti nagaan isin haa galchu midhaan nuu laattan Waaqni isin yaalaa rabbi isin yaalaa isin bilchaataa nuu laattanii gootaraa keessa Waaq naagu Agu, ansiri kenne Waaq isin irraan fudhati alamiidhaan geessee isin haa galchu alamiin isin haa deebisi kun afaamma Yeraagaa dhufnee manaa sireen nabin. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa amma magaalaa Hambootti argamna. Magaalaa Hamboo biyya Hacaaluu Hundeessaa. Magaalaa Hamboo keessatti mana barumsaa ifa booruu sadarkaa lammaffaa keessa ol seennee haala barattoota itti baratanii maal akka jiru isin biraan geenya. Isinis haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Kottaa na wajjin. Afaan malee. French da. Anu rifadde. Afaan French betta. Tu dubbadhu. Bonjour. Il n'est pas connu français. Qotiyyo abbaa tabsa'ee maal jedhee. Eshi wanta ni jedhati hiike kanoofi. Bonjour, je m'appelle Gadissa, je suis étudiant de français, je suis l'étudiant de français dans cette école. Je vais en Delfata. Maintenant, j'apprends dans cette école. Cette année, je vais apprendre à préparer très beaucoup. C'est ça. Maal jedhee areed? Baga nagaan dhuftanii akkamii ani Delfataarraan dhufe Gaaddisaan jedhama. Asii barachaan jira jedhe. Sirriidhaa miti? Très bien. Attends. Bienvenue, je m'appelle Samuel Lava, je suis étudiant de lycée d'excellence Hamboo Ifaboro, je viens de Finfinné. Maintenant, je prends le français course. Merci beaucoup. Maal jedhee hiikiif daawwattoota keenya? Finfinneen ture Aliyaansii Itiyoo Firaansis nan beekaa jedhe. Kanuma dubbisi beeku baraki. Akkam jirtu? Jirtu hunda keessan? Nagaadha? Akkami barumsa? Jirtu? Ijoollee Oromoo jirtu? Ijoollee Amboo jirtu? Ijoollee Afgaanistaan jirtu? Afgaanistaan maaltu fidas keessa? أهلا وسهلا إلى مدرسة الثانوية الخاصة إفابورو أمبو. أنا الطالبة هولة مصطفى. أنا إجيت من برايو من منطقة شقر. أرحب بكم إلى مدرستنا الخاصة أمبو إفابورو. أهلا وسهلا بكم. شكرا. ما جد. فتيلا. هي كيف فتيلا؟ أفانا رفعتي تدبت. أتوا أفهم ما تدبت. Chinese. أيه. 大家好，欢迎来到我们的学校安波伊法波鲁特殊知识中学。我是Cionamisa。再次大家好。 Mana barumsa Ifaboro Hamboo baga nagaan dhuftanii. En French. Aïe. Bienvenue dans notre école, à l'école Ifaboro à Ambo. Je m'appelle Ababo. Je suis étudiante dans l'école Ambo Ifaboro à Ambo. J'apprends la langue française. Daandii gindabarata hojjetamaa jira amma dhumoo fi jette. Atau mal. Maqaan
maqaan kun Hundaa Xilaahuun jedhama. Kanan dhufee magaalaa Ballisoo irraa yoo ta'u, an barattoota sagaliitti akkasumas mana barumsa Amboo Ifa Boruutiin barachaa jira. Afaan meeqa dubbattati? Sadi. Sadi dubbatta. Atoo Yaared meeqa dubbatta tokkummi? Ani afaan Oromoo kan Shawaa, kan Wallaggaa, kan Harargee, kan Karrayyuu, afaan jaamu ምናምን beeka. Ay baay'ee namatti tola dhugaa rabbiiti. Isin arguu keenyatti baay'ee gammanna. Baay'ee gammanna. Egeree biyya keenyaati isini waan baay'ee waan isin hin jennu qabnu isinirraa baranna malee isin barsiisuuf hin dhufne. Ay jabaadha sirriitti baradha waan isiniif cimee jiraannaan immoo na gaafadhaani nama gaafadhee deebisaa isiniif. Ani barataa cimaan ture kophaa baradhee 79ffaan bahe. Qofaa dhumattee? Qofaa baradhee jechuudha. Maal baratte? Balleessa korraan baradhe dogoggora koo. ከአገጭ እስከ አፍንጫ ከአፍንጫ እስከ ከቅንድብ እስከ ጭንቅላት እኩል ርቀት ነው ያለው። አየህ በአንድ አይን መካከል ያለው የአንድ አይን ርቀት ነው። ከንፈርና አፍንጫ የሚገኘው በአይን መጨረሻ ስትሬት ነው። ጆሮ የሚገኘው በአፍንጫና በቅንድብ ስትሬት ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያሳያሉ። ijoollee isin booda jiraniif dhaamsa dabarsuu kan barbaaddu yoo jiraattani ati dubbachuu barbaadda fakkaatu qabdi. Ergaa qabda. Mana barumsaa kanaaf baay'ee galateeffachuu barbaada. Sababni isaas otoo mana barumsaa duraan barachaa turre otoo ta'e xiqqoo ishee akkasitti haalli nu mijatu ture haalli barumsaa. Mana barumsaa kana Oromiyaa kanaa fi warreen akkasitti nu qindeessan baay'ee galateeffachuu barbaada. Ergaa kanumaan qaba. Ulfaadhu atoo. Galatooman jechuun barbaada. Akkasumas as mana barnoota bultii addaa sadarkaa lammaffaa Ambootti dhuftanii nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Ani kanan jechuu barbaadu barattoota warra nu duuba dhufanii jabaatanii akkuma keenya jabaatanii as galanii mooraa kana yoo galan akkasumas immoo dhiibbaa laarra bilisa ta'anii jabaatanii barachuu danda'u. Maaliif jennaan mooraa kana keessatti ulaagaaleen garaagaraa guutamuu fi laayibrarii irraa kaasee hanga kilaasitti hanga doormitti akkasumas dabalatee nyaata dabalatee asitti nu qophaa'aa waan ta'eef jabaatanii akka cimaniitoo as galaniitoo uummata isaanii akkasumas immoo ofiifis ta'uu akka danda'an jechuudha. Baay'ee galatoomna. Guddadhu. Maqaan koo Yeruusan Taakkeleen jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Ifa Boruu bultii addaa Amboo sadarkaa lammaffaati. Carraa kana naalaachuu keessaniif guddaa galatoomaa jecha isinillee dhuftanii nu laaluu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Dhaloota nu booda jiraniif immoo ergaa kan hin jedhu mana barumsaa kana galuu keenyatti carraa guddaadha kan nuti arganne jechuunis faasilitii hundumtuyyuu nuuf mijataadha. Taabiin tokkoon barataadhaaf kennamee jira akkasumallee laabrarii dijitaalaa ta'edha kan nuti qabnu akkasumas laabii keemistirii baayoloojii fiiziksii kan sadansaayyuu haala mijataa ta'een qabna jechuudha. Dareen barnootaa keenyallee akkuma argitanii hedduu miidhagaa akkasumas illee baay'ee mijataa kan ta'edha. As galuu keenyatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Barattoonni immoo cimanii qo'achuudhaan ministirii qabxii olaanaa fidanii akkasumas asillee seenuudhaaf qormaanni jira waan ta'eef cimanii qo'atanii jennaan galuu danda'u jedha jechuudha. Galatooma. Galatooma. Boontuu Waaqoyyaan jedhama. Ergaan dabarsu barattoonni cimanii asitti dhufanii baratan wantoota barumsaaf isaan barbaachisu meeshaa hunda guutamee fi waan barataniifu kanaafuu cimanii dhufanii asitti akka baratan ergaan dabarsa. Gaafadhu karaa mana fiincaanii. Maqaan koo Bilus Maamad jedhama. Yaa mana barumsaa Amboo Ifa Boruutaan baradha. Yaa wanti ani dabarsuu barbaadu just yaada barattootaaf jechuudha. Manni barumsaa kun just akka alaalaalamu miti jechuun amma alatti barattoonni mana barumsaa mootummaa baratan jiru, mana barumsaa immoo kan dhuunfaa baratan jiru, birriidhaan wal madaaluun jira. Mana barumsaa kanatti garuu sammuudhaan madaalamna waan ta'eef cimanii baratanii mana barumsaa kanatti galanii yaa carraa nuti argine kanas akka argan chaalenjii garaagaraatis immoo otoo yuunivarsiitiin galiin asitti arganne. Kutaa meeqa baratte? Kudhan. Eessarraa dhufte godina kam baratte? Ani immoo Finfinnee Shaggar. Shaggarraa dhufte. Jabaadhu. Maqaan koo Yaabee Xiyoobeel jedhama. Yaabeel Ayyee. Ani dhaloota dhufuufis dhaloota ammaafis kan hin jedhu manni barumsaa kunis manni barumsaa
bultiin addaanis kanuma beekamu barnoota qulqullina qabuunidha. Dhaloota qarii baasuunidha waan beekamuuf dhaloonni dhufus kan elementarii keessa jiran akka jabaatanii qo'atanii mooraa kana keessa akka galanidha. Mooraa kana keessa galaniif immoo kaayyoon isaanii milkaa'e jechuu miti. Kaayyoon isaanii galma dhumaa yookaan gara fuulduraatti wanta ta'uu barbaadanidha waan ta'eef mooraa kana yeroo galan immoo carraan kaayyoo sana galmeessu waan dabaluuf akka jabaatanii qo'atanii baratanii akkas galanii ergaa koo dabarsa. Baay'ee galatoon jabaadhu. Kutaa meeqa baratta? 9. Kutaa 9. Umriin kee? 14. Gaaffii barbaadee na gaafachuu dandeessa. Liqii bichaa na gaafachuu Dabbasaan keenya duraa isa dhaqe sidaan bareedaa yeroo itti daggala keessa deemtee Lakki koolidariidhaan jiksanii. Akkuma beekamu manni barumsaa bultii addaa golee Oromiyaa torban keessatti ijaaramee kan jiru barattoota qaroo biyya kana iddoo isaan itti walitti qabamanii beekumsa argatanii beekumsa isaanii kanaan immoo barsiisota filatamaatiin baratanii gosa barnootaa dabalataa illee iddootti argatanii addunyaa irratti dorgomaa ta'uu danda'a waan ta'eef akkuma amma argitan afaan garaa garaa baratu. Afaan irratti dabalataan illee dhimmoota idilee addunyaa kan ta'e barnoota hiriyaa illee asee karikulamii barnoota manneen barnoota kan biraarraan addanii baratu waan ta'eef barattoonni kamiyyuu dorgomanii gara kana akka dhufaniif gajjallaamaa kaasanii qayyabachuu barnootaaf xiyyeeffannaa kennuu kana irratti yoo xiyyeeffatan gara kanaan dhufu as keessatti yoo baratan immoo faasilitiin guutuudha carraan garaa garaallee isaaniif ni kennama waan ta'eef kana irratti otoo xiyyeeffatanii kan jedhu qabna. Baay'ee galatoon barsiisa.
Eessa jirra? Bakka iddoon jiru wallaalee gaafaranii. Eessa kun yommuu? Switzerland fakkaata? Baay'ee bareeda. Switzerland Oromiyaa? Switzerland Oromiyaa. Har'a addana bultaa moo hin galte? Ani moo? Addana bulaa margarra. Ya me cago. ¿Está bien? Anaaf Habtaamuu amma laga kana ibsaa oomishnaa jennee karoora guddaa baafannee ibsaa oomishuu kana Ibsaa magaalaa kana. magaalaa kanaaf kan ta'u eessa elektirikiin eessa godhee maaliif uffata baastanii bishaan daaktu? Gaafadhu Habtaamuu. Maaliif uffata baasanii bishaan daaktu? Eessoo bishaan daakanu. Uffata daakuu hin dandeessani? Maali? Barataadhaati? Mana barumsaa bultii addaa baratta moo?